السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكن جرتو الركن وانتو كسني جتشو الفجر دواي كسني نبرد أبدا كربية كوجلا جرا أما akkuma dhageessanii wanta hedduu nama gammachiisuu fi dhaloonni baay'ee booniyyeetti gammadu jedhee yaada. Torbee darbu keessaa Armeen Ustaaz Bayaan sababa booniyyeetiin sagaleen boo'icha isaanii miidiyaa kanarra deemaa turanii Ustaaz Bayaan illee namoonni baay'ee gowwaa jedhaniitti kolfanii garuu deebiin Ustaaz Bayaan illee Armee isaallee booniyyeen gaafa gara biyyaa galtu deebii argata jedhee yaada. warroon Ustaaz Bayaanii fi booniyyeen walitti araaramuu isaaniitti gammadanii baga gammadanii akkasumallee chaanala kana maamila ta'a. Booniyyee fi Ustaaz Bayaan karaa keessa eenyutu walitti araarsee akkasumallee booniyyee guyyaa 3 keessatti xiqqeen akkamitti xumuramee fi gara biyya eenyutu iccitiidhaan galchuudhaaf deema. Egaa akkuma beektan booniyyee fi Ustaaz Bayaan mana tokko keessa akka wajjin jiraatan qarshiin gargaara jedhanii miidiyaa irratti dubbatamu. Booniyyeen hin barbaadu jettee diddee garuu akkuma argitanii maqaan koo kan jaalalaaf kan kabajaa hunda keessaniif haa baay'atu. Maatii koo hanaa dhufa ganagaan dhufsanii warroon chaanala kanaaf haarataa taasisuma maamila ta'a. Viidiyoon kun illee dhaloota baay'ee diinota Ustaaz Bayaanii fi booniyyee bira akka qaqqabuuf laayikii tuqa. Egaan booniyyee Ustaaz Bayaan baay'ee jaaladha akka kiyyaatti jechuudha. Akka obboleessa tokkootti nama laphee qulqulluu qabuu fi jaalala dhugaatti amanuudha. Fakkeessummaa kan of keessaa hin qabne nama jaalateef nama jiraatudha. Ani immoo nama dhugaadhaan onni isaarraa nama jaalatuu fi nama kabajuun nan jaaladha. Booniyyeen yoodootti beekte kennaa guddaa kan lafa kanarraa isa jannata jedhamtu kennameef booniyyeedhaaf jaalatamuun illee carraadha. Jaalatamuun illee carraadha. Rabbi toliif isaan kenne rabbi ija hamaarra isaan hambisuun jedha. Garuu immoo namni nu jaalate jennee nama nu jaalate san irratti yoo boonnu yookiin immoo wanta inni hin feene yoo irratti raawwannu cubbuutu dhufa. Torbee darbe keessa booniyyee namoonni baay'ee gabaabbina ishiitiin fokkina ishiitiin abaaraati turanii garuu immoo nama wal jaalate gidduutti namni waan fe'aasa ullee jaalalloonni irraa yoo jiraate omtuu gargar isaan baasuu hin danda'u. Sababni isaa jalqaba walitti dhufuutiin isaaniiyyuu sababadha. Jaalalli immoo finyoodha, walitti nama hidha, omtuu addaan kutuu hin danda'u. Jaalalli kun simmeetii miti. Fedhii foonii osoo hin taane fedhii honneeti. Wanta honneen barbaadde immoo omtuu gargar kutuu hin danda'u. Keessa namaatiin waan madduuf jechuudha. Akka fedhii fooniitiin kan maddamee dhufu osoo ta'e waan foon keetii abboomtee dhogguu dandeessa. Waan onneen kee fedhu garuu dhogguu hin dandeessu. Dhoggitullee siif hin abboomamtu jechuudha onneen kuni. Kanaaf onnee qulqulluu qabu guutummaatti udurraa nama fa'iitiin Ustaaz Bayaan boonee waan jaalatee fi isheedhaan waan jiraatuuf jecha namaatiif bakka waan hin qabnee fi annan kabajaa dhugaa dubbachuudhaa fi nan kabajaallee nama goota jaalalaa jedheellee nama yaadudha. Inni galee fi jaalalli inni shidhaa qabu badiin balleessitee hunditti dhagaame kinoo booniyyeen illee akkuma argitanii afaan shira gara biyyaa galuudhaan murteessitee gara biyyaa galaatii jirti. Garuu immoo namoonni baay'ee maal shilaalee jaalatee kan jedhan illee baay'eetu jiran. Jaalalli bareedinaa fi yookiin immoo qabeenya irratti dheerina irratti gabaabbina irratti ilaalameeti miti. Jaalalli yoo nama jaalatu osoo waan kanaan madaalanii namni kan ol jaalatu yookiin immoo kan filatee waan barbaadu tokko doo godhatee fokkiftuun hin heerumtu. Bareedduu qofa heeruma ture. Akkasuma immoo dhiirri bareedaa silaa shamarri babbareedduu kororimaa fakkaattu fuudha. Garuu jaalalli kuni jaamaadha yoo jedhanii jaalalli jaamaallee yoo ta'uu baatee jaamaa nama godha. Jaalalli jaamaa nama godha. Oduma argitu akka waan hin argineeti. Kanaaf shamarri fokkiftuun dhiira bareedaatti akka heerumtu beekamaadha. Dhiirri bareedaan immoo shamarra fokkistuu akka fuudhu beekamaadha. Sababni isaa shamarri bareedduus immoo dhiira bareedaatti hin heerumtu. Kuni waanuma lafarra jirudha. Kanaaf booniyyeen illee qurunfudiidha.
booniyyeen illee qurunfuudhiidha fokkiftuu miti warra sumaan chee chambaratti jechaa turtanii bishaan dhugaa mucayyoon fokkiftuu miti bareedduudha. Ustaaz Bayaan illee hin caaltu Ustaaz Bayaan illee gadii miti isaan kan walii kenne harabbuwa tukkichadha. Maaliif haasaa nutti haasoftaa? Eenyuti icciitiidhaan karaa keessaa araarsee booniyyee eenyutti keetti muree fi akkamitti galuudhaan murteessite kan jedhu amma keessa sa'oonni isaati kan nadhaatu amma nama baay'eetu jira jechuudha. Abeet dhugaa dubbachuudhaa fi namoota keenya baay'ee annan taajjabi lola Ustaaz Bayaanii fi booniyyee gidduutti seenaa hiriyaan booniyyee sababa taate booniyyeen nuyi ijaarramsa malee adda diigumsa hin taatu jettee obboleetti hiriyaashi haala gaariidhaan ibsite. Yeroo tokko namni waan tokko jedhee inni lammaffaan lama jedhee waan haasa'uu fi dubbiin darbee fi yookiin immoo halaala taa'amee laallamu akka nama bira jirutti hin fudhatu jedheetan furadha. Hiriyaan gadhee yeroo kamillee taanaan nama balleessiti. Hiriyaa namtuu yeroo hundumaa nama balleessiti. Nama hamaa ta'erraa, nama jallina nu barsiisurraa, nama gaa'ela keenya diiguudhaaf nama gaarii fakkaatee nutti siqurraa nuti adda baafannee beekuun gaariidha. Gizee tokko immoo hiriyaa keenya oduma jaalannuu oduma kabanyuu bultiin gorsa namaatiin illee ta'e jajjabeessa namaatiin illee ta'e waan ta'u miti. Bultiin mataa isaatti ijaarama. Mana har'a ijaaran tokko boru hin diigani. Gaa'elillee akkasi. Mana tokko namni gaafa gadi dhaabee ijaarratu umurii koo guutuun keessa jiraadha jedheeti haga lubbuun jirutti. Gaa'ellis immoo nama wajjin gaa'ela godhatan takka umurii koo guutuu wajjin jiraadha jedhanii waan gaa'elatti seennamuu fi jalqabatti yaaduun gaariidha. Hiriyaan ishiillee waan ijaartuun qabdu waan diigdullee hin qabdu akkuma ishiin jette. Garuu immoo jaalalli fageenyaa kun bu'aa baay'ee waan qabduu fi yeroo baay'ee jecha takkitti akka lamaatti waan ol hubatanii fi walitti muffiidha. Walitti muffii sun keessa isaaniitti hafee nagaan bu'ee walitti araaramanii jiranii. Booniyyeen gara biyyaa galti garuu waan inni ishii dinqisiifadheerraa gargaarsa dheengaddamu beenulitti nan guursisaaf jedhu hin didde. Oromoon kun har'a nama gargaartullee borittiin nama habaan arrabsiti waan taateef jabinni ishiin guddaa gargaarsa san diduu ishiiti. Sababni isaa Ustaaz Bayaan jaalala dhugaa ishiidhaaf qaba yoo ta'e akka namni jedhu osoo hin taane namni wal eeggata waggaa 2 waggaa 3 yoo eeganumaa miti yoo galtees immoo xiqqaa hojjettee baay'eedha. Booniyyeen viidiyoo kana hagaasitti namni dhaggeeffate yoo jiraate booniyyeen kan galaa jirtu dhugumadha. Garummoo dhiifama naa godhaa akka viidiyoo duriin irratti hojjedhe namoonni baay'ee bakka araaraman garuu dhugaadhaan garummoo galaan jirtu ganaa galaa damoo kontiraataa fixee galteshi.